goone adda Goliyaadin kan rukutu waa'ee saba isaatiif naaf amarummaa isaa kan nyaatu gurmuun yaabbaate isaa kan guddanneef dhukkumuusu gootni galagalchu loltuu diinotaa sadhu hiyyoomsu. Lafa kana raasuuf mirreessa jira janna kayaasu aduun naabattee kan dhaggeeffatu galaana diimaa kan gargar kuutu waaqota ormaatiif kan hin jilbeenfanne toomaa mana mootiitiin kan hin sosobamne. Kun kallattiidhaan mana maree amantii Oromoo idilee addunyaatiin qophaa'ee kan isiniif darbu sagantaa yaadannoo obboleessa keenya Hacaaluu akkasumas goototawwan guyyootii darbaniif waggoottii darban lamaan kana keessatti nu biraa lubbuun addaan ba'an yaadachuudhaaf dhaabileen amantii Oromoo adda addaa walitti qabamuudhaan sirna yaadannoo kallattiidhaan darbu kana qopheessineera. Sirna kana kan qopheessee gara keessanitti dhiyeessu mana maree amantii Oromoo idilee addunyaa yeroo ta'u, manni maree amantii idilee addunyaa yookaanis afaan Ingiliffaatiin Global Oromo Interface Council inni jedhamu kun yeroo dhiyoo keessa dhaabilee amantii Oromootiin kan hundeeffame mari'annaa waggaa tokko fixnee dhaabilee amantii Oromoo akkamittiin walitti fidna bu'aadhaaf egeree uummata Oromoo keessatti shoora isaanii akka isaan baaniif akkamittiin gargaarra jedhee kan hundaa'e yeroo ta'u kaayyoo gurguddaa 5 kan qabudha. Kaayyoo gurguddaa 5 inni qabu gara egerii yeroon isiniif ibsu amma garuu sirna kanattitu kallattiidhaan walii wajjiniin seenna. Lafa jirtanitti hundumti keenyaa daqiiqaa tokkoof obboleessa keenya Hacaaluu ijoolleesaa, haadha warraasaa, abbaaf haadhasaa, michootasaa, akkasumas uummata Oromoo bal'aa ajjeechaa suukanneessaa obboleessa keenya, mucaa keenya kanarratti raawwatamerraan kan ka'e gaddaa jiran sammuu keenya keessatti yaadaa daqiiqaa tokkoof yaadannoo akkuma isinii mijatutti akkasin gootaniif yaadannoo sammuu akkasin goonuuf isin affeera sagantaa keenyatu hin jalqabaniin fuudha. Galatoomaa. Egaa ajjeechaanii obboleessa keenya Hacaaluudha. Garaa hunduma keenyaa kan gaddisiise uummata Oromootiif gadda guddaadha. Goota mirga namaatiif falmu sagaleensaa dhalootaa dhalootatti darbee dhimma Oromoo biyyaaf biyya alaatti hundumaaf kan beeksisu sagalee guddaa of gidduudhaa dhabne. Ajjeechaa suukanneessaa kana qofa miti. Uummata Oromoo irratti ergaa Hacaaluun du'ee kaasee kan raawwate. Saba tokko keessatti gaddi yeroo ta'u keessumaa aadaan uummata keenyaa keessatti ollaan yookaanis maatiin walitti bu'ellee walitti dhufuudhaanitu gadda isaanii walii wajjiniin dabarsu. Uummanni keenya biyya jiru biyya alaas haa ta'u kabaja obboleessa keenyaaf malu argachuu dhabuusaa atuu hin ta'in akkasumallee walitti dhufee gadda obboleessa keenyaa boo'uudhaaf hin dandeenye. Manni maree amantiilee Oromoo idilee addunyaa kana yaada keessa galchuudhaan itti gaafatamummaa kana guddaa fudhachuudhaanii amantiilee Oromoo adda addaa walitti qabee sirna yaadannoo obboleessa keenya akkasumas gootota nu gidduudhaa darbanii
qopheessuudhaaf kan inni murteesse kanarraa kan ka'edha. Manni maree amantiilee idilee addunyaa amantiilee Oromoo adda addaa kan walitti qabate yeroo ta'u, maree waggaa tokko booda kan hundeeffame dhaabileen amantii dhimma hawaasummaa, siyaasaa, dinagdee Oromoo keessatti shoora mataa isaanii akka isaan ba'aniif yaadamee kan dhaabbate kaayyoo gurguddaa 5 kan qabudha. Waa'ee kaayyoo isaatii wal duraa duuba sagantaa keenya gidduutti isinitti himaa. Amma kallattiidhaan gara mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa luba keenya luba Saamu'eel sagantaa isaanii keessatti dabarsaa galatooma. Hundumaa kan qabattu abbaan gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waa'ee abbootii keenya haadholii keenya obboleettotan keenya obboleettiiwwan keenya waa'ee daa'imman warra du'anii fi daballeeni waawwannaa bakka lalistuu fi bakka bishaan boqonnaa jirutti lubbuu isaanii bilisa akka taasistuu fi guyyaa kaa'umsaa hojjettee foon isaanii kaasuu fi qindeessuudhaaf abdii soba hin qabne mootummaa Waaqayyoo akka kennituu fi waa'ee tajaajila keenya obboleessa keenya waa'ee Haile Gabreel lubbuusaaf si kadhannaa waa'ee tajaajila kee obboleessa keenya waa'ee lubbuu Haile Gabreel ni kadhannaa. Waa'ee tajaajila kee obboleessa keenya waa'ee lubbuu Haile Gabreel ni kadhannaa boqonnaa kennuudhaaf taayitaa kan qabdu gooftaa keenyaaf Waaqayyoo. Haile Gabreel hundumaa kan qabdu yaa Waaqayyo waa'ee abbootii keenya du'aa kaanii si kadhannaa hundumaa kan qabdu yaa Waaqayyo waa'ee haadholii keenya du'aan si kadhannaa hundumaa kan qabdu yaa Waaqayyo waa'ee obbolootaawwan keenya daa'imman si kadhannaa bakka leellistuu bishaan boqonnaa jirutti lubbuu isaanii bilisa akka taasistuuf du'aa ka'umsa guyyaa itti hojjettee foon isaanii kaasuuf qindeessituuf abdii sobaa kan hin qabaanne mootummaa samii irraa waa'ee obboleessa keenya tajaajilaa kee waa'ee lubbuu Haile Gabreel si kadhannaa waa'ee obboleessa keenya tajaajilaa kee waa'ee lubbuu Haile Gabreel si kadhannaa waa'ee obboleessa keenya tajaajilaa kee waa'ee lubbuu Haile Gabreel si kadhannaa
Dandi lubbu isaanii bilisa taasiste osoo hin dhorkine haaloo malee yeroo barbaachisaa yeroo bakka boqonnaa kennee fi foon isaanii lubbuu isaanii wajjin qindeessii kaasii mootummaa samii hirii fi waa'ee tajaajilaa kee waa'ee obboleessa keenyaa waa'ee lubbuu Haayile Gabri'eel si kadhannaa. Waa'ee tajaajilaa kee obboleessa keenya waa'ee lubbuu Haayile Gabri'eel si kadhannaa waa'ee tajaajilaa kee obboleessa keenya waa'ee lubbuu Haayile Gabri'eel si kadhannaa Haayile Gabri'eel Gatii gaarii kennitee fati Waaqayyoo kan si jaallatanii bakka qopheessite kan boqochiisu kan tasgabbeessu namootaafis ergii kan boqochiisu kan tasgabbeessu namootaafis ergii kan boqochiisu kan tasgabbeessu namootaafis ergii wa misla qidduus manfas Sevat waihe Amin kan jedhanii amin jedhi kadhannaa isaanii nuuf dhaga'i amin kan hin jenne amin akka jedhanii laphee isaanii nuuf cabsi yaa Waaqayyo abbaa keenya amantiin itoo waliin qoodiin akkaataa akkasiin walitti qabamne lubbuu obboleessa keenya Haayile Gabri'eeliif akka kadhannu akkaataa akkasiin kan sagantaa nu qopheessite maqaan kee kan galatoome nuuf haa ta'u lubbuu obboleessa keenya mirga Abrahaam mirga Isaaq mirga Yaaqoob nuuf dhaabi maatiiwwan isaa fi ijoollee isaaniif hafuura jajjabeessu nuuf ergi akkasumas immoo lapheensaa kan cabee uummata keenyaaf uummata Oromoof jajjabina kenniifi kana booddee sagantaa keenya gidduutti argamiiti kadhannaa keenya nuuf dhaga'i kadhannaa keenya akka nuuf dhageessu yaa abbaa keenya jennee si kadhannaa yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa ulfaatu mootummaan keessa dhufu eeyyamni kee samiirratti akka ta'e akkasumas lafarratti haa ta'u nyaata keenya har'aaf nu ga'u nuuf kenni yakka keenyas nu dhiisi nutis kan nu akka dhiisnu qorumsaatti nu galchi namarraa nu oolchi malee mootummaa kan keetiyo omnis galannis bara baraan ameen yaa giftii keenya dubaroo maaramee nagaa ergamaa qulqulluu Gabri'eeliitiin nagaa siin jenna yaada keetiin dubroodhaa foon keetiinis dubroodhaa yaada Waaqayyoo galanni siif haa ta'u ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha firiin gadameessa keetiis kan eebbifamteedha
kennaan kan muutamtee gammadii waaqayyoo si wajjin jira'oo jaallatamaa ilma kee gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesus Kristos irraa adiifamanuuf kadhadhu cubbuu keenyaa kan hudhisuuf hanga bara baraa ameen. Itoo beeknu itoo hin beekin cubbuu wajjannirraa waaqayyoo maqaa keenyaan nuun haayiku waaqayyoo nuun haayibbisu nagaa waaqayyoo nu duukaa ta'u. Ameen. Egaa maatiiwwan waaqayyoo jajjabeenya isaa waaqayyoo hunda keenyaaf nuuf haa kennu saba Oromoo saba yeroo ammaa qe'ee isaa irratti mana isaa keessatti duuti irratti du'aa jiru kana waaqayyo du'a nurraa haa dhaabu boo'icha nurraa haa dhaabu maatii waan obboleessa keenya Hacaaluu haadha manaa isaa ijoollee isaa abbaa fi haadha isaa maatii isaa hundumaaf akkanumas immoo kabajamtoota jaallattoota isaa hunduma keenyaaf waaqayyo jabeenya nuuf jajjabina nuuf kennu waaqayyo tokkummaa keenya nuuf cimsu kana kan qopheessitaniif hunda keessaniifuu galata guddaa qabna maqaa waaqayyo kan galatoome haa ta'u tokkummaa keenya cimsannu galatooma. Mana Kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa akkasumas obboloota keenyaa abbootii amantaa kallattiidhaan uummata Oromoof kadhatan jajjabinaa erganii maqaa daawwattoota keenyaa namoota as keessa jirtan maqaa maatii Hacaaluu jaallattawwan Hacaaluu hundumaa isin galateeffachuun barbaada. Sagantaa kanaa akkuma sila jedhee mana maree amantiilee Oromoo idilee addunyaa kan qopheesse naa ta'u kaayyoo 5 qaba jedhee kaayyoo isa tokko dubbadheen kallattiidhaan gara isa lammaffaatti walii wajjiniin darbina. Kaayyoon inni jalqabaa yookaanis gooliin mana maree amantiilee Oromoo addunyaa dhaabolee amantii Oromoo gidduutti wal kabajaaf jaalalli jiraatee nagaadhaan akka isaan walii wajjiniin jiraatan gochuudha. A peaceful coexistence among adherents of different religions. Uummanni Oromoo uummata amantii adda addaa fudhatee jiraatudha. Yeroo hedduu kallattii itti saba Oromoo ittiin addaan baasuudhaan walitti buusuudhaan dhaaboliin siyaasaaf mootummaan itti yaalu keessaa inni tokko dhaabolii amantiiti. Nuti kana hambisuudhaaf dhaaboliin amantii Oromoo walitti dhufnee nagaadhaan walii wajjiniin akka jiraan. Dirree Oromiyaa keessatti amantiidhaan walitti bu'iinsi gonkumaa hin jiraatu. Oromoon kara booda amantiidhaan addaan ba'uu hin qabu jechuudhaan haguubara kana uumnee walii wajjiniin nagaadhaan akkasittiin akka argitan walii wajjiniin dhaabannee tokkummaa keenya agarsiisaa jirra. Kaayyoon keenya inni jalqabaa isa kana hafuuruma keessa jirru keessaa akka hin baaneef amma kallattiidhaan gara Minisootaatti adeemnaa Sheek Bashiriif obboloowwan isaanii wajjin jiran Minisootaarraa amantii Musliimaa du'aanuuf godhu kara isaan. Hordoftoota daawwattoota keenya kan fagoo fi dhihoo jirtan bakka jirtanitti nagee isin gaafachaadha. Akkasumatti abbootiin amantii adda addaa kan taatan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa sagantaa seena qabeessaa kana keessatti bakka bu'oota amantii adda addaa Oromoon akka gartee kabajaa fi ulfinaa fi walqixxummaa fi tokkummaa jaalatu agarsiisnee jirra. Kuni seenaan irra hojjechaa jirru kuni aduwwiidhaaf fafa firaaf immoo tokkummaadha. Firaaf immoo jabeenya. Jabeenyi kun waliigalteen tokkummaan itti fufuu qaba. Hacaaluu guyyaa irraa jalqabee nuti galatni Hacaaluudhaa dhiigni isaa sun bilisummaadhaan goolabamuu qaba jennee murteeffannee jirra. Hacaaluun nama muslimaa ta'uu baatus nama dhiigaan tokkooti, nama lafeedhaan tokkooti, nama biyyaan tokkooti, nama biyyeen illee nuun tokkooti. Nama gartee amantiidhaan osoo addaan nuun fohiin Oromoo tahee dhalatee, Oromoo tahee jiraatee, Oromoodhaaf wareegame. Kanaafuu galata guddaan nurraa qaba akka Oromootti, akka sabatti, akka lammiitti, akka biyyatti, akka Oromootti. Rabbiin galata isaa gaa bilisummaa booda gabrummaan hin jirreen Rabbii ummata keenya haa badhaasu. Waan inni wareegameef san Rabbiin galmaan nu haa ga'uuf. Maatii isaatii fi ollaa fira isaa xiqqaa fi guddaa inni irraa du'e hundaahu
arraga inni khawarra qofaa miti durumarraa hojii jalqabee kan guutuu Oromoo fi Oromiyaatii fi addunyaa guutuuti rabbiin obsaa fi iimaanan waa kennu Hacaaluun ni dhalatee malee hin duune qabsaawwan kufuus qabsoon itti fufti kumaantam Hacaaluutu duuba jira Oromoon du'a Hacaaluutiin akka gootni irraa du'etti geeraree gaggeessa malee booyaan hin gaggeessu Hacaaluun goota hin du'in kan seenaan isaa yoomiyyuu onnee keenya keessa jiraattu hojiin illee jiraattu taate waan ta'eef Hacaaluun hin duune ni dhalatee jennaa akka ummata islaamaa bakka bunee dubbachuudhaaf galatni Hacaaluudha bi'idhnillahi tabaaraka wa ta'ala Oromoodhaaf waan wareegameef jecha ulfinaa fi tokkummaa fi bilisummaa fi kabajaan hawaasa kanaaf inni akkasii quuqamaa ture sun yoo rabbi fedhe dhiiga isaatiin gabrummaan ittiin goolabamtee bilisummaan kan itti lallistu taati ulfaadhaa galatoomaa bakka waliin nu qabdan bakka walitti dhufne ummatoota gartee shira adda addaa xaxee amantiidhaan addaan nu qooduu barbaadu tokkummaa keenya diiguu barbaaduuf bakka kan nu baannee abbootiin amantii kiristaanaa hundi waaqeffataan abbaan gadaa hiree tana as keessa walitti qabamnee gaachana walii taanee nuti kan dhalanne Oromoo taaneeti kan jiraachaa jirus Oromoo taaneeti kan gartee irratti wareegamaa jirus Oromummaa fi akkasumatti maqaa amantiitti warra nu xureessuu barbaadu addaan nu qooduu barbaaduuf gurra kan nu baattanii tokkummaa kana cimsuu itti galatoomaa amantiin keenya walitti nu iticha malee addaan nu qoqqoodee addaan nu cicciu amantiin keenya eenyummaa keenya kan cimsu malee amantiin keenya mirga keenya falmachuu fi mormachuudhaaf kan nu kakaasu malee amantiin keenya wal jibbaa fi wal xureessuu irratti kan nu kakaasu miti amantiin akkasii amantii gartee duubatti deebi'amee qoratamuu qabu amantiin akkanatti nama waliif fida safuu fi kabajaa fi ulfinaan namni waan qabu irratti tokkoomee waan waliif hin galle irratti waliif hin galle jee walii galee waliin jiraatudha ulfaadhaa galatoomaa galanni keessan bilisummaa nu haa ta'u. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم dura dursinee ummanni garagaraa ummanni Oromoo kaamantii adda addaa qabnu ka'ammoo sabaan agartee dhiigaan tokko taane sagantaa kana irratti waliin argamuu keenyaaf rabbii kiyya galatoomfadha alhamdulillah rabbil alamin jedha akkasuma warroonni sagantaa kana nu qindeessitan galatoomaa jenna buleessi kiyya Naasir baay'ee dubbatee jira wanni guddaan jiru waa'ee dhimma agartee Hacaaluu akkuma argitan kanatti Hacaaluun yoo ajjeefamullee parpaziif ajjeefamee goolii jira ummata Oromoo ija keessa dha'uu mataa isaa keessa dha'uu onnee isaa keessa dha'uu kan itti pilaaneffate waan ta'eef ummanni Oromoo ijji dhaamtee eegasii duuba onneen dhayamtee akkasumatti agartee mataan isaa dhahamee ummata agartee kufee achiin hafu ta'uu dhabuu rabbiin nu argisiise sunis waan guddaadha waan itti galatoomfatuu qabnu akkasuma onni ammaan tana Oromoo irratti deemaa jiru karaa adda addaatiin waan isin argaa jirtan waan isin barsiisuu yookiin isinitti himuun hin barbaachifne walumaa galattuu rakkoota namara jalaafuu bayuu fi hayyoota hafee fi sagartee karaan isaa akka karaa kana ta'e waan agartee miidhaa hagana ga'u ka deemaa jiru kana keessattuu bifa adda addaa qabatee gara maraan duulli banamee jira duulli amantii banamee jira duulli agartee sabarra banamee jira hayyoota irra banamee jira kana cufaafuu falli isaa yookiin agartee karaan itti qolachuu dandeenyuun wanni kun waggaa dheeraaf ummata keenyatti agartee mararsanii ummata keenyatti maranii maqaa amantiitiin ati amantiin tantee kiristaana amantiin tantee ati muslima ati waan kana walitti deemuun hin barbaachisu jechuudhaan manni keenya waggaa dheeraa wal hubachuu dhabuun wal arguu dhabuun wal agartee walitti dhiyeenya dhabuudhaan baay'ee miidhaan nurra ture hedduu ta'uun ni yaadatama nu akka agartee akka keenyatti akka muslimaatitti waan ummata kiristaanaati waa dabran seena dur gaafa isinii waliin barin keessattuu hayyoota amantii kiristaanaa amantii adda addaa qaban kanaan walitti walitti dhufnee waliin hubatin
waan isaan akkuma uummata kaawwanii ciqilee nurra kaayatanii tumaan ciqilee nagartee kan nu qabaniin warra muslimaa kana miidhaan adaa isaanis akkuma keenya warra miidhama warruma karra eegu malee warra agartee bu'aa biraa qabu jechuutti eegaa isinii walitti dhufnee wal arginee wal hubanne beeyne malee dhugatti beeynee hin jiru. Akka uummanni kiristaanaa miidhamaa ta'e sabaan ka Oromoo ta'e eegasii cunqurfamaa akka inni ta'e mana charchii keessatti mana adda addaa keessatti eegaa uummata kanaa walitti dhufne wal argine ammoo kanumaa wajjiinu saba ofii dhiisinu nama diinaatu nama diina keenya kadhara nurratti dubbatu kadhara nurratti qindeessu kadharaan agartee amantii fakkeessee nurratti duulullee uummanni muslimaa guyyaa takkaallee akka inni tuqee hin beeyne akka inni agartee rakkisee hin beeyne ragaan kana waan hedduu ka taariiknis himu ka uummannis beeku ka ammoo waan addunyaanis beektu ka ta'e nu amma walumaa galattiin boleeyyan kiyyaa wanni ani isinittiin dubbadhu duula nutti baname kana qindoominaan tokkummaan amantii gargaraa qabaatu kenna wajjiinu amantii kenna walii kabanyee yoo afoo dhaabanne qofa survive taana malee dubbii amantii islaamaa qofaa miti dubbii agartee Oromooti Oromoo gara lamaaniin keessaa cabsanii amantii islaamaati yoo itti duulan Oromoo caba eegas agartee amantii kiristaanaa yoo itti duulan Oromoo caba amantii kiristaanaa maqaan dhaa waan amantiin tun nama maraa warri amantii kiristaanaa qabdan protestaa haa ta'u ortodoksii haa ta'u kaatolikii haa ta'u warroonni amantii as keessatti amantii adda addaa qabdan waaqeffatas haa ta'u maqaa amantii kiristaanaa jedhuun hin duulamaan jiru amma duulli baname tokko ka islaamaati warri waan kana oofu islaama warri waan kana godhaaru islaama warri waan kana fandi godhu islaama qabsoon banamte tun agartee gaaddidduu tana jalatti dhokatanii uummata Oromoo irratti duulu waan ta'eef jecha kana hin turtaniyyuu haga kanayyuu hin turre haga kanayyuu agartee dhugattiin hedduu agartee waan agartee nurraa eegamu hin hojjanne waan jedhuttiin argaa jira gizee duulli nu banamee uummanni gara mara nu kanaami dubbiin teenna tana jennee gabbaanee dubbachuu dhabuun wal biratti argamuu dhabuun wal biratti agartee waraqaa nurra waan kisii nu baname kana cufaaf gamtaan agartee qolannee itti deemuu dhabuun waan agartee duubatti harkifannee natti fakkaata. Kataree ka ammaan boodaatiif hirribaa fi teessuma dhiifnee qabsoo itti seenne tana takkaa xumurree biraa galu yookiin keessatti dhumannee hafuun akka qabsooftan akka itti dhaabbatan akka itti hojjetan asumaan isin gaafadha galatoomaa isiniin jedha rabbiin ummata keenya mirga haa dhaabatu rabbiin nu haa gargaaru haqateenarra rabbiin nu haa gargaaru ummata keenya rabbiin tokko haa godhu qabsaan akkuma jedhame ni du'a malee yakkaayoon hin duudu. Hacaaluu ajjeesuun waan Oromoon achitti dhaabbattu itti fakkaate waan Oromoon achumaan hamileen cabdee hamilee uummanni Oromoo gootota hedduu itti wareegee jira jaayina hedduu itti wareegee jira hayyuu beekaa hedduu itti dhabee jira qeessota hedduu itti dhabeera sheekota hedduu itti dhabee jira ammas hayyoota fedhe itti wareegee eegas agartee ogeeyyii hayyoota qabu itti wareegee mirga ofiitiif falmachuun akka dirqama ta'e walii himnee wal bira akka dhaabannu isiniin jedha hedduu galatooma isaa dheeraa isinirraan fudhadhu nama hedduutu as keessadha namni agartee nama guddatu as keessa jira kanaaf agartee jajjabaadha walaa jabeessinu abshir waliin haa jennu wal bira haa dhaabannu waliin jireenya keenya haa mirkaneessinu isiniin jedha ulfaadha galatooma. Galatooma Sheekh Abdurrahiim Sheekh Naasir baay'ee galatooma akkuma jalqabarratti jennee warri booddee dhuftan kallattiidhaan hordofaa jirtan kun sirna yaadannoo mana marii amantiilee Oromoo idilee addunyaatiin qophaa'e kallattiidhaan kan isiniif darbu yeroo ta'u daqiiqaa muraasa fuuldura obboloota keenya amantii kiristaanaa islaamaa Sheekh Abdurrahiim Sheekh Naasir Minisootaa irraa sagalee jajjabinaa uummata keenyaaf dabarsaniiru baay'ee galatoomaa isiniin jenna miidhaan keessan miidhaa keenya isinitti buunaan nutti bu'anii nuti hundumti keenya Oromoodha kan inni nurratti duulamuu jiru Oromoo malee amantiidhaan miti amantiin sababa ittiin uummata ittiin adda qoodanidha manni mariin kun kaayyoonsaa walii wajjiniin dhaabachuu agarsiisuudhaan ammas sagantaa keenya itti fufna kun sirna yaadannoo obboleessa keenya Hacaaluu maatii isaatiif yeroo itti jajjabina kadhannu akkasumas gootota nu biraa itti kufan itti yaadannu gara fuulduraatti immoo hamileedhaan itti kaanuudha. Waa gabaabaa jedheen gara obboloota keenya amantii waaqeffannaattiin kallattiidhaan darba. Kaayyoo lammaffaa mana marii amantiilee idilee addunyaa. Innis hojii advocacy hojjechuudha. Waa'ee uummata keenya, waa'ee saba keenya dubbachuudha. Dhaabni kuni paartii siyaasaa kamirraayyuu walaba kan ta'e aantummaan isaa yeroo hundumaayyuu saba Oromootiif haqaaf dhugaaf kan dhaabate yeroo ta'u
yeroo itti mirgi uummata keenyaa sarbamu, yeroo itti uummata keenyarra balaan ga'u hojii advocacy qaama ilaallatu hundumaatti hojjechuun kaayyoosaa isa lammaffaadha. Kana yaada keessatti qabadhaa. Isa tokkoffaa isinitti meeraa akkuma kana shananuyyuu gidduuttiin isinitti himaa adeemaa kallattiidhaan gara obbo Baqqalaaf maamiltoota isaattiin isin dabarsaa. Obbo Baqqalaa, obbo Asnaaqeen daqiiqaa 10 qabu sagantaa kana nu gaggeessu gara waaqeffannaarraa Swiidin akkasuma Waashingtan irraati. Hedduu galatoomii luba Tamasgeen. Guyyaa har'aa akkuma hundi keenya iyyuu beeknu guyyaa obboleessa keenya Hacaaluu du'aan nu bira darbee fi akkasumas uummata Oromoo warri diinni keenya nurraa fixan yaadachuudhaa fi manni marii amantiilee iddila addunyaa Oromoo har'a asirratti wal geenyee yaadachuudhaa fi kana qopheessuu keessaniif hedduu galatoomaan jedha. Akkuma hundi keenya iyyuu beennu diinni keenya amantiidhaan utuu hin ta'in, kiristaanaa islaama waaqeffannaa jechuu utuu hin ta'in, eenyummaa keenyaan, oromummaa keenyaan nutti duulee lafarraa nu balleessee nu duguuguudhaaf nurratti kaampeenii gochaa jira, lafarraa nu fixuudhaaf deemaa jira. Kanaafi hundi keenya iyyuu amantiidhaan garaagara ta'uu utuu hin ta'in, wal fo'uu utuu hin ta'in, karaa diinni keenya nu barbaadu sanarraan utuu hin ta'in, amantiidhaan walitti bu'uu utuu hin ta'in, walitti dhufnee iddoo tokko dhaabbannee oromummaa keenyaan dhaabbannee akka diina keenya ofirratti faccifnuu fi diina keenya ofirraa kaasnu hundumti keenya iyyuu itti amanna. Egaa kanumarraan kan ka'e obboleessa keenya Hacaaluu Hundeessaa kan nu biraa darbe Waaqayyoo lubbuusaa jannata haa galchuu, akkasumas boolla awwaalchisaatti damma hanaqu, aannan hanaqu, firoottansaa, obbolottansaa hundumaaf Waaqayyoo jajjabina haa kennu. Akkasumas immoo uummata Oromoo warri diinni keenya nurraa fixanis, nurraa du'anis akkasuma firoottan isaanii fi firoottan isaanii hundumaa fi ijoollee isaanii, maatii isaanii hundumaa fi Waaqayyoo jajjabina haa kennuun jedha. Dhugaadhumatti akka obboleessi keenya kanaan dura darbe jedhee uni hundumti keenya iyyuu kan cunqurfamnee waggaa 150 harka diinaa jala kan jirru amantii keenyaan utuu hin ta'in, oromummaa keenyaan ijaa ta'ee fi hundi keenya amantiidhaan wal qoqqooduu utuu hin ta'in, oromummaa keenyaan dhufnee akka diina keenya dura dhaabbannu karaa isaan baafatanii ittiin lafarraa nu dhuguudhaaf jedhan sana jalaa balleessuudhaaf tokko taanee akka dhaabbannu jedha. Egaa kanumarraan darbee gara waaqeffatoota as keessa jiranii obbo Asnaaqeettanii dabarsaa. Innis akkasuma sagalee yoo kennee jedhee achumaanis immoo obbo Caalchisaa Waamiin akkasuma nu eebbisu. Kanaaf gara obbo Asnaaqeettan dabarsaa. Fayyaa ta'a, galatoomaa. Ayyee hundi keessanuu galatooma obbo Baqqalaatillee hundi keessanuu hayyoonni keenya Oromoon sabni keenya bakka jirtanitti yeroo gaddaa yeroo Oromoon dhugumaan rifaatuu guddaa keessa seenne kanatti amantii mararraa walitti dhufnee wal bira dhaabachuun hamilee nu ta'a. Barri isaa bara ulfaataa kana Oromoon waaqa isaa kadhata. Hin caraana waaqa ofiititti harka olafee caraana. Yaa waaqa maal si balleessine, maal si goone anjabaa keenya nurraa fudhattu, maanu gatta jedhee waaqa isaatitti iyyata. Akkuma san waaqni nagaan nu oolle nagaan nu haa bulchu, kan nagaan nu bulches nagaan nu haa oolchu, irraa gora nu haa oolchu, daafii sababii nurraa haa qabu. Bara hamaa dhufe kan diina keenyatti nurraa haa deebisu. Diinni keenya bakka jiru immoo hammeenya nutti yaade kana gara diina keenya haa deebisu. Oromoon fayyaalessa waan namaan barbaadu haqa namaatitti hin darbu. Haqa isaatitti dhufanii qeesaatitti dhufanii qeesaatirratti isa saamanii
yaa waaqayyo saba keenya humna ta'i warra immoo namni irraa dhume jajjabina ati kennii fi warra hidhaa keessa jiru anniisaa ati kennii fi ijoollee teenya bosonatti dheessitee qe'ee ofii keessa jiraachuu dadhabdee badheerra deemtee dheebottee beeloftu ati qallaba kennii fi ati gargaari ati bira dhaabadhu akkasuma goota keenya artist Haacaaluu Hundeessaa kichuudha kichuu kutanii ijoollee daa'ima kichuu kutanii maatii isaatiif jajjabina kennii fi Oromoo hundaaf jajjabina kennii fi Oromoo bakka jirutti maatii isaa ijoollee guddaa xiqqaa anniisaa hamilee kennii fi akkuma san illee immoo yaa Waaqa gurbaan kun Oromoodha jedhee du'e saba Oromooti jedhee du'e bakka jirutti ekeraasaa qabbaneessi iddoo qabbanaa kaayi iddoo nagaa kaayi akkasumas ekeraasaa jala bookni haa yaa'u biyyeen isatti salphattu ayyaanni isaa warratti haa hafu jedha akkuma san sabni Oromoo yeroo ulfaataa kanatti waaqa isaa kadhachuu qaba waaqa uumaa isaa kadhachuu qaba bakka jiru guddaa xiqqaan waaqa isaatittis boo'uu qaba yaa waaqa diina nutti male kana nurraa deebisitu humna qaba humna qabna jedhanii qawwee qabna jedhanii qabeenya keenya fudhatanii qe'ee keenyatti keenya nu fixanii nama keenya ajjeesanii numa immoo yakkamaa godhanii cubbuu kana ati isaanitti deebisi halkanii guyyaa nutti malanii hannutti malan kana ati qolii gara isaanii deebisi hammeenya yaannu qulqullummaadhaan qe'ee qabeenya lafa keenya irratti dhufanii nurraa fudhachuuf nutti rasanii bara dheeraa nurra ture ga'e jedhi nurraa buqqisi han jedhu waaqa kadhannaa amma gara obbo Caalchisaatanii sin dabarsa. Hayyee galatooma ni dhaga'ama. Hayyee gaa duraan dursee Oromoon biyya lafaarra jirtan hundi kan biyya jirtanis kan biyya ambaa jirtanis du'aa Haacaaluu kanaan hundi keessaniyyuu akka gadditan beekamaadha. Kanaaf bakka jirtanitti jajjabina isiniif haa kennu. Maatii isaatiif illee haadha isaa abbaa isaa haadha manaa isaa firoottan isaa fi hiriyoota isaati hunda jajjabinaan hawwaa. Egaa akkuma immoo obboleessi kiyya jedhe Oromoon waaqa kadhataa namni tokko yoo du'aan addunyaa kanarraa boqote akka itti gaggeeffamu qabaa. Egaa du'aa Haacaaluutii fi awwaalcha Haacaaluu hoggaa ilaallee gadda biraatitu gadda biraarratti dabalamee kanaaf gaa waaqatti boonyaa hayyee yaa waaqa uumaa waaqa uumamaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa bokkuu gurraachaa waaqa shanan gadaa Oromoo waaqa caffeetumaa waaqa sadeen sooddoo waaqa arfan walisoo waaqa torban kuttaayee yaa waaqa biyya keenya nagaa godhi ummata keenya nagaa godhi yaa waaqa kan ummata keenya fixu kan qaroo keenya fixu kan lammii keenya fixu kan biyya keenya fixu yaa waaqa ati nurraa kaasi yaa waaqa marga ati uumte biqiltuu ati uumte qabannee si kadhannaa ati nu dhagayi ati waan dadhabdu yaa rabbi ummanni kuni ummanni Oromoodhaa gosa biraan jibbu ummata biraan jibbu biyya isaarra jira lafa isaarra jira diinni gadi ba'ee ol deebi'uu dhoowwee kan du'e awwaalamuu dhoowwee rakkisaa jira yaa waaqati humna qabdaa warra humnan qaba jedhee afaan qawweetiin ummata keenya walitti dachaasee mana hidhaatti guuraa jiru kana yaa waaqati nurraa buqqisi walumaa gala ummata keenya ummata nagaa jaalatu maqaa Oromoo ta'e qofaadhaaf walitti qabanii qaroo keenya hayyuu keenya barataa keenya qarree keenya hunda mana hidhaatti guuraa jiru yaa waaqa dhukkuba amma addunyaarra jiru kanallee yaa rabbi ruubii takka keessatti ummata akka dhibeen kunillee fixu walitti haraa jiru yaa waaqati humna nuu ta'e ummata kana nuu baraari dhibee baraa jala nu baasi yaa waaqa goota keenyallee Haacaaluun qaroodha Haacaaluun
nama jecha takkittiidhaan eenyummaasaa ummata Oromoo bakka jiru dammaqsu yaa waaqati boollasaa jala na dhiyaasi ikiraansaa qabbana haa galtu ayyaanni isaa warra isaatitti haa deebi'u. Egaa akkuma jedhame ummanni Oromoodhaa waan amma itti aggaammame kana ofirraa kaasuudhaaf warri baay'een jettanii jirtu amantiin odoo waliin irre tokkummaadhaan maqaa Oromootiin diina nutti bobba'ee eenyummaa keenya afaan keenya aadaa keenya ummata keenya duguugee balleessuudhaaf jiru kana yaa waaqati waan dadhabdu hundeedhaan nurraa buqqisi. Hundeedhaan nurraa buqqisi. Ummanni Oromoo ummata biraan jibbu ummata jaalataa wanti inni jibbu yoo jiraate sirna isa balleessuudhaaf sirna nafxanyaa durii nutti deebisuudhaaf warra waan kana diriirsan sirna kana tokkummaadhaan ummata ofirraa buqqisu nu haa taasisu. Rabbi jajjabbina nu haa kennu. Warra manaa baqatee mana isaa keessa jiraachuu dadhabee bosonatti ba'e kanas yaa Waaq ati adda ta'iif jabina kee kenniif jajjabina kee fayyaa kee kenniif yaa Waaq si kadhannaa nu dhaga'i. Nu uumtee nu hin gatin du'a karaa deemtu jalaa nu baasi balaa barri deemu jalaa nu baasi. Egaa ummanni keenyas waan amma artiisti goonni keenya itti darbe kana ijoollummaa isaatiin qabsootti seenee odoo waan Oromoo dubbatu odoo bilisummaaf boo'u odoo tokkummaa Oromootiif boo'u lubbuun isaa darbe nullee warri lubbuudhaan jiru ummanni Oromoo ummata gadoo kana baafatu Rabbi nu haa taasisu. Ummata gadoo kana baasu Rabbi nu haa taasisu. Egaa Waaqayyo bakka jirutti ummanni Oromoo jajjabina isaa haa kennuufi akka nuti jenne Waaqayyo haa jedhu bakkeen ani irraa hir'ise Waaqayyo itti haa guutu ijaa qalbii irraa na hambisa. Baay'ee fayyaa ta'aa Obbo Baqqalee, Obbo Asnaaqee, Obbo Caalchisaa amantii waaqeffannaarraa kun ammasii mana marii amantii Oromoo idilee addunyaatiin kan qophaa'e sirna yaadannoo obboleessa keenya Hacaaluu akkasumas gootota gidduu keenya boqotaniiti. Kallattiidhaan sagantaan keenya itti fufaaf darbaa jira. Yeroo muraasaa fi of dudduubatti deebinee Hacaaluu yaadachuu akka dandeenyuu fi seenaa baay'ee gabaabaa seenaa Hacaaluudhaa walii wajjiniin dhaggeeffanna. Jamaal gara keettiin dabarsaa nama seenaa sana nuuf qopheessee obbo Tolchaa jiru natti fakkaata mana keessa gara isaaniittiin kallattiidhaan dabarsa. Ayyee galatooma seenaa Hacaaluu yeroo gabaabaa kana keessatti himanii fixuudhaan baay'ee rakkisaadhaan hin danda'amu seenaa guddaa qaba. Garuummoo kaleessa galgala akkuma Obbo Baqqalaa Tolasaa seenaa gabaabaa nu dhiyeesse waan jedheef yeroo hundas gabaabaa waan tureef gabaabseetuma qophii kanaaf akka ta'utti barreeffamaan seeraa gabaabaa qopheesseera. Seenaa gabaabaa Aartist Hacaaluu Hundeessaa. Aartist Hacaaluu Hundeessaa abbaa isaa Obbo Hundeessaa Boonsaa fi haadha isaa Aaddee Guddattuu Horaarraa bara 1986 Finfinnee irraa kiiloomeetira 125 irratti kan argamtu magaalaa Amboo ganda Duwwaayyaa keessatti bara 1986 gara addunyaa kanaatti dhufe. Aartist Hacaaluu magaalaa Amboo keessatti dhalatee haa guddatu malee akkuma ijoollee qotee bulaa Oromoo guddatu tokkotti jabbii fi horii tiksee maatii isaa tajaajilaa akka guddate seenaan jireenya lubbuu isaa ni mirkaneessa. Aartist Hacaaluun umuriin isaa barnoota yeroo ga'u mana barumsa Oddoo Liibaan sadarkaa tokkoffaa seenee baratee xumuruun gara mana barumsa sadarkaa lammaffaa olaanaa Amboo seenee barachaa osoo jiru fincilli diddaa gabrummaa barattoonni Amboo gaggeessaa turan keessatti adda dureedhaan qooda irraa fudhachuudhaan dhaadannoo osoo barannuu qabsoomnaa osoo qabsoomnuu barannu kan jedhu ejjennoo godhatanii mootummaa abbaa irree wayyaanee irratti fincila diddaa gabrummaa labsanii osoo qabsootti jiranii bara 2003 goonni kun Aartist Hacaaluu Hundeessaa hiriyoota isaa biroo waliin harka waraana mootummaa wayyaanee seene. Aartist Hacaaluun umurii waggaa 17 mana hidhaa Karchallee Amboo keessatti dararamuun gamatti mana hidhaa
maayikalaawwii jedhamee beekamu keessatti hidhamee rakkoo hedduun irra gahaa akka ture seenaan isaa ni mirkaneessa. Artiist Hacaaluun mana hidhaa Karchallee Amboo keessatti bara 2003 hanga bara 2008 ture kana keessatti sabboontota Oromoo hedduu waliin hidhamee waan tureef akka mana hidhaatti osoo hin taane akka mana barnoota galetti fudhachaa jira jedhee dubbatee ture. Jiruu fi jireenya rakkoo Oromoo gahaarra turee fi gahaarra jiru gadi fageenyaan baree kan hubate mana hidhaa Karchallee Amboo keessatti akka ta'e gaafiif deebii miidiyaa adda addaa irratti godheen mirkaneessee jira. Haceen karaa sirbaa fi weelluutiin rakkoo Oromoon keessa jiru irraa gahaa jiru qooqa sagalee miidhagaadhaan ibsuun sirba albaama guutuu sanyii mootii jedhu mana hidhaa keessatti qopheeffatee xumuratee akka bahe nuuf himee jira. Sirbi Hacee kan sanyii mootii moggaafame kun rakkoo fi jiruu jireenya hawaasa Oromoo bifa adda addaatiin waan ibsuuf calqabumaa duraatiin uummata Oromoo mara biratti jaalalaa fi kabaja olaanaa gonfachiise. Keessattuu sirbi wallisaa hangaftichaa kan Wasanuu Diidoo jabbiloota koo jedhu ammallee kan yeroon irraa hin dabarre haala hedduu nama hawwatuun bareechee waan sirbeef kabaja duraan horratee qabu irratti kabaja dabaleefi. Haceen sirba siidii guutuu 2 sanyii mootii fi waa'ee keenya kan jedhu kan qabu yoo ta'u sirboota baaqee yookiin qeenxee hedduu uummata Oromoof dhiyeessedha. Sirboonni Hacee hunduu miira Oromoo hunda keessa seenanii kan rafe irriba kan dammaqsan kan dammaqe ammoo ka'ee sodaa tokko malee ka'ee akka falmatu kan godhan ergaan uummanni Oromoo falmatee yookiin qabsaa'ee abbaa biyya isaa akka ta'u kan labsanidha. Haceen rakkoon Oromoo gidduu jiru himuuf waa'ee keenya kan jedhu sagalee fi qooqa miidhagaadhaan qooqa dhaggeeffatamee hin quufneen ergaa dorgommii hin qabne Oromoof dabarsee jira. Haceen ammas dabalee rakkoo Oromoo ibsuuf hooggantoota Oromoo fi dhaabbileewwan Oromoo maraaf ergaa yeroo dabarsu sagalee bareedaadhaan maaloo maalii wal sakaalla maali waansaa jechuun dhaamsa quuqama garaasaa keessaa qabu gama aartistiin dabarsee jira. Oromoon biyya isaa irratti du'u malee akka gadi dhiibne Deemmolee yaa garbachiisaa biyya ofii maaltu gadhiisa jedhee ergaa dhalootarraa dhalootatti darbu nuuf dhaamee jira. Oromoon biyya isaa irratti ajjeefamuu fi daraaramuu irraa gahaa irra jiru ilaalchisee dallaa horii keessa dhaabbatee maalan jira ani hin jiru jechuun rakkoon keenya bifa aartistiin nuuf ibsee jira. Waan Haceen jedhe yookiin Oromoof godhe hundi keenyayyuu qixxuma waan beeknuuf haaraa godhee wanti isinitti himu hin jiru. Oromoon qaroo goota beekaa wallisaa falmataa qabsaa kan saba isaa jaalatu kana obiraa dhabuun hedduu nu gaddisiisa. Namni akka Hacee kun jaarraa tokko keessatti si'a tokko kan argaman yoo ta'e malee yeroo mara gara addunyaa kanatti kan dhufan miti yoon jedhe dhugaa dubbachuu malee soba dubbachuu koo miti. Haceen waan itti amanu keessattuu rakkoo uummata isaa ilaalu dubbachuuf yeroon duubatti deebi'ee hin jiru. Bara 2017 keessa mootummaan goolessituu wayyaanee kan ijoollee Oromoo magaalaa fi baadiyyaa Oromiyaa keessatti fixaa turte fuuldura dhaabbatee sodaa tokko malee adda isaa rasaasatti kennuun warra amma isa ajjeesa kanaan situ kiiloo 4 aane jedhee ifatti itti himee jira. Haceen goota hiriyaa hin qabne uummanni Oromoo of biraa dhabuun gaddi kun maatii isaa qofaaf hin taane kan Oromoo hunda keenyati. Haceen akkuma yeroo adda addaa himachaa ture sirboota kiyyaan turoota hedduu akkuma na horadhe diinota hedduus horadhe jedhee himatee jira. Diinonni isaa yookiin diinonni bilisummaa Oromoo kan ta'an harcaatonni sirna nafxanyaa akkuma armaan dura qabsaa'ota Oromoo shiira adda addaatiin ajjeesaa turan har'as kunoo Hacaaluu Hundeessaa uummanni Oromoo akka qabeenyaa fi ija isaatti ilaalu ajjeesanii dhimimmaan naachaa boohaa jiru. Artistii jaalatamaan Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2020 galgala keessaa sa'a 9:00 Haqaaqii naannoo Galaan jedhamutti ajjeefame. Akkaataa ajjeefamuu Hacaaluu Hundeessaa mootummaan Abiy Ahmed shaneetu ajjeese jedhee oduu dhugaarraa fagaate odeessuu malee amma ammaatti akkaataa itti ajjeefame ifan goone. Dhiigni Hacaaluu akka tasaa badu mootummaan aangoorra jiru shiira adda addaa xaxaa akka jiru inuma argina.
Namni tokko yoo ajjeefame poolisiin bakka sanatti argame yoo xiqqaate ashaaraa fuudhuun irraa ture. Kun hin godhamne. Lammata bakki Hacaaluun itti ajjeefame jedhamee naannoo Oromiyaa keessa waan tureef poolisii Oromiyaa malee poolisii federaalaallee hin laalu. Namni yoo ajjeefame manni yaalaa reenfa ilaalee sakatta'ee akkaataa itti ajjeefame ibsuu danda'u hospitaala Minilik ta'uun osoo irra jiru hospitaala Phaawulos geessan. Reenfi isaa maatiitti kennamnee osoo hin turre maatii irraa waraana amma funyaanitti hidhatee maatii Hacaaluutti maatiin Hacaaluu reenfa mucaa keenyaa hin kenninu jennaan eessuma isaa fi mucaa fira isaa ajjeesanii dubartoota lama immoo madeessanii reenfa fudhatanii deeman. Ajjeefamuu Hacaaluun harki mootummaa Abiy akka keessa jiru kan mirkaneessu ragaalee hedduu ni jira. Waan hundaafuu artistiin jaalatamaan qabeenya uummata Oromoo ta'e kun Hacaaluun hundeessaa dhalatee umurii waggaa 36tiin addunyaa kanarraa darbeera. Lubbuu isaa Waaqni bakka gaarii nu haa kaa'u. Maatii isaa, firoottan isaa akkasumas Oromoota hunda jajjabinaa kennuuf galatooma. Sammuu keenya keessatti akka nuyi xiinxalluufan yeroo muraasaaf cal jedhe. Botolchaa Wagii namni nuyi sagantaa kanaaf qopheeffanne yeroo dhumaatti nu biraa hafuurraan kan ka'e edda galgalaa karaa obbo Baqqalaatiin bilbilee isaan gaafannee yeroo gabaabaa kana keessatti akkasittiin seenaa Hacaaluu dudduubatti deebistanii qindeessitanii hunduma keenyaaf waan qopheessaniif maqaa mana maree amantii Oromoo idilee addunyaa akkasumas dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaan baay'ee galatoomaa Waaqayyo ulfina isiniif kennu jechuun barbaada. Kana booda sagantaa ergaa lama qabna. Kallattiidhaan gara sanaatti walii wajjiniin deebinee sagantaa keenya gara xumuruutti walii wajjiniin adeemna. Sadaffaa isinitti meen raawwadha. Kaayyoo yookaanis goolii mana amantii idilee addunyaa, amantiilee Oromoo idilee addunyaa. Inni sadaffaan nagaa uumuu yookaanis peace building isa jennudha. Yeroo adda addaatti haala humna namaatiif yaada namaa ol gararraa ta'een nagaan hin boora'a. Hawaasa keessatti, dhaabolee amantii keessatti, mootummaa keessatti. Manni marii idilee addunyaa nagaa uumuu keessatti shoora mataa isaatii taphachuudhaaf murteeffatee kan ka'edha. Mootummaadhaan yookaanis dhaabaan atuu hin ergamin aantummaan isaa dhugaadhaaf uummata Oromoof qofa duwwaa ta'uudhaan peace building and transformation gaheessa yookaanis goolii isaa godhee kan socho'udha. Amma kallattiidhaan gara Dr. Ijjiguu Tolosaa, Dr. Ijjiguu Tolosaa amantii Adventistii bakka bu'anii gidduu keenya jiru naannoo Washington DC irraa uummata Oromootiif dhaamsa isaan qaban akka isaan dabarsaniif kallattiidhaan gara isaaniitti isin dabarsaa obbo Ijjiguu. Duraan dursee nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atuun jedhaa bakka jirtan hundumattuu sabii Oromoo keessumaa immoo warri gaddara jiran maatiin caalaaf sabi keenya hundumtinuu dukkana keessa turre yeroo yartuudhaaf waa'ee du'a obboleessa keenya artist Hacaaluu fi har'a garuu Waaqayyoo walitti nu qabee sagalee isaa keessaatii jajjabinaaf kan ta'u kan garaa keenya sagadde jajjabeessu kan ija keenya samimmaaniin lola'aa ture saaqu Waaqayyotti amanuudhaan abdii godhachuudhaan wal gidduutti argamne. Har'a Waaqayyoo bakka nu jirru hundumaatti duumessi keenya akka inni ifuuf abdii nuu kenneera. Dukkanni keenya akka ifu. Yaaddoon keenya akka inni nurraa bu'uuf abdiin Waaqayyoo nu wajjin jira. Akkuma amma lubii Tamasgeen dubbatanii kaayyoon keenya waa'ee nagaati. Sagalee Waaqayyoo keessaatii bara 2002 fuuldura waggoota 2002 fuuldura sagalee Gooftaa Kiristoos kan dubbate yeroon bidiruun bartoota isaatii raafame dha'icha galaanaatiin. Dhaan galaanaa yeroo inni dhufee bidiruu isaanii cabsuudhaaf du'i fuula isaanii dura ture. Bitaan mirga isaanii ilaalanii ol ilaalanii waan godhan yeroo dhabanii yaa Gooftaa bannee eessa jirtaa jedhan. Har'as sabi Oromoo
ija isaa ol fudhatee Waaqayyo isa uumaa ta'e isa hundumaa bifa isaatiin akka fakkeenya isaatti uume isa duwwaa ilaaluudha. Dargaggoonni, shamarroonni, ijoolleen haadha irratti yeroo isaan du'an Waaqayyo arguu dhabee miti. Gaddi garaa onnee ilmaan saba hundumaa madeesse kun guyyaan itti Waaqayyo hin ga'a jedhu jira. Guyyaan gaddi keenya gara gammachuutti jijjiiramee Waaqayyo boqonnaa nuuf kennu jira. Kanaatiif har'a maatii warra gaddaniif warra bo'aa jiraniif dhaamsi nuyi dabarsinu akka amantoota geggeessota amantootaatti. Gadda keenya kana keessatti Waaqayyo waaqummaa isaa argaa jirra. Adeemiin keenya nuyi gaddarra jirru koosimo karaan adeemii keenyaa kuni yeroo inni itti xumuramu abdiidhaan Waaqayyo mul'ata nutti mul'isa. Kanaatiif akkuma Desmond Tutuun jedhanii nuyi walitti hidhamnee yookaas immoo walitti dhufnee eenyummaa keenya kan mul'ifu nagaa keenyaatii fi bilisummaa keenyaaf kan labsinu yoo taaneef hurriin yookaas duumessi dukkanaa nurra darba. Kan barbaachisu nageenya keenyaaf tokkummaa keenya akkuma jedhan har'i amantoonni warri musliimaas kiristaanonnis bakka jiran hundumaatti utuu sagalee amantii yookaas immoo qooqa amantiin ilaalin nuti bifa Waaqayyoon uumamne tokko jireenya kan nu kenne Waaqayyo tokko. Kanaatiif gara laafummaan nu keessa jiru sun saba du'uu fi sa'a gar malee wareegamu kanaatiif gara Waaqayyootti iyyuun barbaachisaa akka dubbata. Waldaan keenya yeroo kana keessatti gaddaan kadhataa ture, soomaaf kadhataan ture. Har'a waan ta'e gaddina bor waan ta'u hin beeknu saba Waaqayyoo. Kana keessatti immoo iji keenya gara Waaqayyoo ilaaluu qaba. Daawit akkuma jedhe faarsaa isaa keessatti ija koos ol fudhadhee gara Waaqaa gara gaarotaa ilaalee gargaarsi koo eessaa dhufaa? Gargaarsi saba Waaqayyoo, gargaarsi saba Oromoo kan dhufu Waaqayyoo biraati inni amanna. Kanaatiif gaddi keenya yeroo inni itti darbu, yeroo inni itti nurra darbu jira. Maatiin Hacaaluu har'a gaddarra jiru, maatiin saba Oromoo hundumtu. Kanaatiif kun ayyaana guddaadha. Har'a akkasitti wal agarree miidiyaa irratti yookaas immoo walitti dhufnee wal jajjabeessuun sagalee Waaqayyootiin wal dhaabuu danda'uun kun waan hin argamne ayyaana guddaadha kun. Kanaatiif har'a waa'ee Hacaaluu yeroo selebireetii goonu gadda keessaas akka ba'aa jirru sagaleen Waaqayyootti dubbata. Kanaatiif bakkeedha hafuurri Waaqayyoo. Mee gara sagalee Waaqayyootti adeebinu macaafa qulqulluu keessaa raajii Isaayaas boqonnaa 61 irraa lakkoofsa 1 irraa akkas jedha Yesuus Kiristoos. Karaa Isaayaas dubbate raajicha. Hafuurri Waaqayyoo gara koo jira, Waaqayyo na dibeera. Warra dhibamanitti misraachoo akkan himuuf, warra booji'amanittis immoo hurri ba'uun akka jiru akkan dubbadhuuf, warra dhibamanittis immoo warra hidhamanittis immoo gadhiifamuun akkuma jiruudha. Waa'ee du'aa, waa'ee hidhamuu saba keenyaa ijoollee wallaalaa beekaadha. Kanaaf dubbata sagalee Waaqayyoo irratti warra dhibamanii fi gammachuun akka dhufu, warra hidhamanii fi warra dararamaniif immoo abdiin hiikamu akka jiruudha. Gaddi keenya baay'ee hin turu. Guyyaan itti Waaqayyo gadda keenya kana gara gammachuutti, sodaa keenya immoo gara jabinaatti, yaaddoo keenya immoo gara boqonnaatti kan nu fidu Waaqayyoo nutti dubbata. Kanaatiif sabii keenya, sabii Oromoo bakka jirutti tamsa'ee jiru kun tokko ta'ee gara uumaa isaa ta'e gara Waaqayyoo yeroo ilaalu abdiin Waaqarraa akkan dhufu sagalee Waaqayyoo dubbata. Abdiin nama biraa miti. Waaqayyo akkuma kan ogummaa nu kenneera akka nu wal jajjabeessinuuf, akka nu gurmoofnuuf, akka nu wajjin dhaabannuuf, isa beela akka beela baafnuuf, isa baqatee bosonatti galee fi Waaqayyoon kadhannee karaan inni itti deebi'ee bilisa argatu, karaan qeessaatti deebi'u, karaan hormaata isaatti deebi'u, karaan ijoollee isaatti deebi'u. Guyyaan Waaqayyo aduu gammachuu baasu dhufa inni abdannu saba Waaqayyo. Guyyaan Waaqayyo hin ga'a kun dadhabbiin keessan, du'ii keessan hin ga'a. Finyoo du'aa gaafa Waaqayyo kutu. Finyoon du'aa citee, finyoon abdii, finyoon bilisaa, finyoon lalisuu yeroo dhufu. Kanaatiif saba Waaqayyo har'aa akka amantoota bakkee jirrutti waa'ee biyya keenyaaf hin boonya. Garaan keenya achi jira. Imimmaan keenya hin bu'aa gara waldaatti yeroo dhandhu.
Keessi keenya dhukkuba hin madaa'a. Amma garuu gadda sana nama keessaan baanetu dhufeetu nu haguuge. Kanaatiif gadda kana keessa kan nu baasu tokkummaan keenya, kaayyoon keenya, abjuun keenya akka hin banneef akka hin hatamneef yeroo quba wal qabnu, yeroo saba keenya bakkee biyya jiru sana, yeroo isa warra hidhaman jiru sana, warra gidiraa keessa jiran sanaaf Waaqayyoon harka keenya ol kaafnee yeroo nuyi kadhannu sana Waaqayyo nu dhaga'a. Kanaatiif maatii Hacaaluu ijoollee isaa warra manaasaa, saba isaa, warra isaaf bu'aa jiran, warra isaaf gaddaa jiran, warra wayyaa gurraacha uffatanii deemaa jiraniif Waaqayyo jajjabina akka fiduuf. Gaddi isaanii gammachuutti, boo'ichi isaanii gara kolfaatti akka deebi'uuf. Kan kana gochuu danda'u Waaqayyo duwwaa akka ta'e deebi'u. Akka waldaa Washington Metropolitan Adventist Church addana jirutti sabii keenya kana kadhata. Waan goonu hin qabnu garuu waan goonu qabna. Gara Waaqayyo ilaalu. Yeroo gara Waaqayyo ilaallu Waaqayyo yeroo nuti gara keenya mul'atu jira. Sabi Israa'eloonni diinaan marfamee cuucamaa ture. Biyya Misiritti yeroo inni gidiramaa ture Waaqayyo yeroo inni balbala bane sana. Yeroo isaan galaana diimaatti marfamanii karaa ba'an dhaba sana Waaqayyo maa jedhe calluma jedhaatii na ilaala. Ani har'a isiniif waanan godhu hin beektan. Kanaatiif Waaqayyoon ol ilaaluun hamma Waaqayyo hubannaa nu kennu hubannaa keenya sana ogummaa keenya sana waan gochuun nurra jiru gochuun gahee keenya kan. Kana dubbata sagalee Waaqayyo. Har'a kun ayyaana guddaadha. Sabi keenya yeroo inni walitti dhufee sagalee Waaqayyoo kana walii wajjin wal jajjabeessuuf. Garaa isa madaa'e, garaa isa cabe, humna isa mogolee dhabe kan akka jajjabeessuuf. Nu keessan Waaqayyo sagalee abdii, sagalee nagaa akka labsinuuf. Saba Waaqayyoos immoo karaa dandeenya akka gargaaruuf. Warra boo'icha keessa jiru, warra gadda keessa jiru, warra baqaa keessa jiru, warra yaaddoon isaan haguuge kanaaf immoo bakka jirrutti Waaqayyoon akka kennuuf. Kanaaf jedha Yoosef. Yeroo kanatti Waaqayyo kanaaf achi si kaa'e ittiin jedhama bulaansa. Yeroo akkasii kanatti Waaqayyo kanaaf as nu kaa'e saba Waaqayyo. Saba keenya isa gidiraa keessa jiruu fi akka kadhannuuf akka gargaaruuf. Karaa nu danda'ame akka gargaaruuf. Kanaatiif har'a gadda keessa tuunteen gadda keessaa ba'aa jirra. Waaqayyo wajjin argii godhaa jirra. Kun maaliif ta'ee ture laata innee isa keessaa mu ba'aa jirra. Giriiviin keenya darbee gara abdiitti, abdiin keenya lalisee abdii haaraadhaan, abjuu haaraadhaan immoo akka nu kaanuuf. Waaqayyo har'a nu haa gargaaru. Warra gaddan keessuma maatii artist Hacaaluuf saba keenya isa biyyaa gaddaa jiru, isa immoo dararamaa jiru, isa mana hidhaa jiru, isa galmalee du'aa jiruu fi Waaqayyo akka inni abukaattoo ta'uuf, akka inni dhaabatuuf abdii qabna hin kadhannaa. Nagaan Waaqayyo saba keenyaaf haa ta'u, nagaan Waaqayyo isiniif haa ta'u. Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatoomaa Dr. Ijjiguu baay'ee fayyaa ta'aa kallattiidhumaan isa dhumaa dhaamsaa karaa amantii Pirootestaantiiniitiin luba Kamisoo dura taa'aa tokkummaa waldootii Oromoo gara isaaniitti dabarsaa isa xumuraati. Isa duraa kaayyoo afuraffaa isinitti meeni gara sanatti darba. Lubii Dr. Ijjiguun haasaa isaanii keessatti akkaataatti uummata keenya gargaaru jedhanii dubbataniiru. Manni maree amantiilee Oromoo idilee addunyaa kaayyoon isaa inni afuraffaa yeroo itti balaan uumamaa namaanis haa ta'u uumamaan itti uumamutti rakkinni adda addaa uummata keenya irra ga'utti gargaarsa namoomaa yookaanis humanitarian support criisiin adda addaa yeroo uumamu walitti dhufuudhaan dhaabileen amantii kuni bakka uummanni keenya itti miidhame hundumaatti isaan cina dhaabachuudhaaf kan dhaabbatedha. Kaayyoon keenya inni tokko risoorsii qabnu hundumaa walitti fiduudhaan dhaabilee amantii kana dudduuba amantoota hedduutu jira. Dhaabilee amantii kana dudduuba dhaabolee hedduutu jira. Dhaaboliif amantoolii kana walitti finnee uummata keenya rakkina keessa jiru, dararaa keessa jiru, qeesaa keessaa buqqa'e, beelli isa sodaachisaaf yaaddessaa jiru kana yeroo akkasii gargaaruun kaayyoo mana marii amantii Oromoo idilee addunyaati isa afuraffaa. Amma gara luba Kamisoottiin darbaa lubi Kamisoo Houston Texas irraa dhaamsaa uummata keenyaaf dabarsuu luba Kamisoo. Maqaa Waaqayyo Abbaatti,
kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo sadan tokkoon. Ameen. Ayyaannii fi nagaan tokkummaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biraa hunduma keessaniif bakka isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Saba keenya biyya keessa gadda garaagaraa keessa jiru, miidhama keessa jiru, yoo qaamaan illee biratti argamuudhaa baannee halaala dhaabbannee gadda saba keenyaa gadduudhaan bakka bakka jirru walitti qabamnee laayinii kanarratti akka kanatti gadda saba keenyaa keessatti jajjabeessuudhaaf iddoo kana jirraa. Waaqayyo Gooftaan saba keenyaaf warra garaan isaanii cabeef jajjabina guddaa akka inni kennu hawwii keenyaaf kadhata keenyaadha. Ergaan kana jedhee kutaa macaafa qulqulluu keessaa dubbiseen waan dubbadha. Raajii Ermiyaas boqonnaa 31 lakkoofsa 17 gubbaa kan jiru dubbisa. Ati si'achi abdii qabda. Ijoolleen kee gara biyya isaaniitti hin deebi'u. Kanaana Waaqayyotu dubbate. Ameen. Ati si'achi abdii qabda. Ijoolleen kee gara biyya isaaniitti hin deebi'u. Ati si'achi abdii qabda. Sabni Waaqayyoo, sabni hacuucamaan Waaqayyo waan wajjin jiruuf abdii qaba. Waan Gooftaan wajjin jiruuf, uumaan isaanii waan wajjin jiruuf, sabni miidhamaan yeroo hundumaa abdii qaba. Kutaa kana gaafa laallu, sabni kun gara waan torbaatiin rukutamee jira. Dinagdeen isaa rukutameera. Economical crisis inni jedhan. Siyaasi isaa rukutameera. Qabeenyi isaa rukutameera. Biyya hin qabu, biyya booji'amee biyya hormaa keessa jira. Jireenyi isaa rukutamaan, jireenyi hafuuraa isaa rukutamaan, manni qulqullummaa isaanii diigamaan. Crisis. Mootummaan qaban nama gara biraatu isaan busha. Mootummaan isaanii jalaa diigame caccabee jira. Sababa kanaaf mooraaliin isaanii rukutamaadha. Miira hin qabnu. Jireenyi isaanii gadi jedheera. Mataan isaanii gadi jedheera. Sababiin isaa abboonni hormaaf hojjetu, dargaggoonni hormaaf hojjetu, karaa irratti dudu. Dinagdeen isaanii hin jiru. Daldalli isaanii badeera. Waan qaban hundumtuu jalaa rukutameera. Jireenyi isaanii miidhamaadha. Siyaasi isaanii rukutamaadha. Dinagdeen isaanii rukutamaadha. Sabni keenyas akkuma kana. Sabni keenya dinagdeen isaa rukutamaadha. Qotee bulaan akka inni hin qotanneef maasii isaa keessatti dararama. Inni daldalatu daldalatee akka hin jiraanneef daldalarraa ari'ama. Seera garaagaraatti fidaniitu hojii isaa irraa ari'anii iddoo garaagaraatti baqatee boora. Barataan akka inni hin baranneef mana barumsaa keessa ari'amee gadda keessa jira. Gadda keessa jira. Ijoolleen isaanii lafa arganitti du'u. Utuma kun jiru haalli kun hundumtuutu jiruutu kan isaan ijarra kaawwatan waa'ee isaanii kan dubbatu gurguddoota beektota afaan ta'ee fi kan dubbatu ija dura gaafa inni fuudhan sabni keenya dukkana ulfaataa keessatti kufu. Namni tokko beekan tokko akkan jedha. Hammam dukkanni yoo ulfaate illee hammam dukkanni yoo ulfaate lafa uwwise illee lafti bari'uun hin oolu. Hammam dukkanni lafa yoo uwwise illee lafti bari'uun hin oolu. Kanaaf ifni jira. Dukkana ulfaataan yoo ba'e illee ifni waan jiruuf isa ilaallee jajjabaanne. Kutaa kana keessattis akkuma kana. Jireenyi isaanii diigame, qabeenyi isaanis diigame, ammallee siif abdiin jira jabaadhu. Ammallee siif abdiin jira jabaadhu. Kanaaf bakka waldoota warra wangeelaa afaan Oromoo bu'ee, warra malaayinii kanarra bakka bu'an bu'ee, saba keenya biyya keessaa gaddaan cabee jiru. Jireenyi isaanii miidhamee kan jiru. Ala isaanii of jalaa dhabanii, garaan isaanii obsa dhabee kan gaddu, kan bo'u. Ijoollee abbaa malee guddataa jirtu. Haadha abbaan manaa irraa du'ee qofaa taate haadha hiyyeessaa taate. Firoota keenya iddoo garaagaraatti faca'an, saba keenya iddoo garaagaraatti faca'ee gaddi dhiphinni irra jiru. Qeesaa irraa ari'amee caakkaa keessa kan jiruun carraa kanatti fayyadamee akkasiin jedhe jabaadhaa abdiin jira.
dukkanni hammam yoo ulfaatellee dhugumaan lafti bari'uun hin oolu waanta ta'eef jabaadhaan ittiin jechuu barbaada. Hammam dukkanni yoo lafa uwwise jabaachuun hin oolu. Lafti bari'uun hin oolu. Macaafa faarfannaa 68 gubbaadha. Inni warra abbaan irra hin jirreef ijoollee abbaan qabneef abbaadha. Haadha hiyyeessaafis murtoo gaarii kenna Waaqayyoodha. Waaqayyo ijoollee abbaan irra hin jirreef abbaadha. Haadha hiyyeessaatiifis murtoo gaarii kenna. Har'a ijoolleen biyya naannoo Oromiyaa keessa jiraattu abbaa ofirraa dhabdee abbaa malee guddataa jirti. Maatii Hacaaluu ijoollee Hacaaluus kanuma qaqqabe. Carraa kanaan maatii Hacaaluutiin kanan jechuu barbaadu abbaan keessan inni isin uume Waaqayyoodha. Isatti jajjabaadhaa. Haadha isaaniitiin akkasanittiin jedha. Inni si wajjin jiru Waaqayyo wanta ta'eef garaan kee Waaqayyo irratti akkan jajjabaatu jedha. Maatii isaanii abbaatiif haadha Hacaaluu Waaqayyo waan isaanii wajjin jiruuf Waaqayyotti akka isaan jajjabaatan saba Oromoo garaan cabe hundumaa bakka hundumaatti guddaadhaaf xinnaan beekaaf wallaalaa hundumaatti garaan kan cabee bu'aa deeman sagalee Waaqayyotti akka isaan jajjabaatan gara fuuldura akka isaan ilaalanii jajjabaatan itti dubbachuu barbaada. Abdiin jira. Qeedii gamaarra dhaabbatee kan bo'u sabni keenya. Manni isaa jalaa gubatee kan bo'u lafa bultii kan dhabe. Baadiyyaa keessa magaalaa keessa jireenyi saba keenyaa totally destroy godhanii lafa isaan jiraatan qabeenya kan irraa rukutan gadi ba'anii maatii isaanii keessa akka isaan hin bu'anneef haalli ulfaatan biyya keenya irra buufatee jiru kun yeroo kana ilaallu garaan saba keenyaa akka inni abdiin kutanne dubbii Waaqayyootti dubbanne ammallee saba keenyaaf abdiin jira. Jajjabaadhaa ka'aa hojii gara fuulduraatti isin irra jiru hojjedhaa. Harkaanfadhaa. Waaqayyo inni nu uume lafa tana irratti nu uume Waaqayyo wanta ta'eef abdii sagalee Waaqayyootti akka isin jajjabaattan isinitti dubbadha. Haaluma kanaan macaafa raajicha Isaayyaas boqonnaa 40 akkas jedhe Waaqayyo saba isaatiin saba isaa miidhama keessa jiru jajjabeessaa saba koo jedha Waaqayyo. Jajjabeessaa saba koo jedha Waaqayyo. Kanaaf har'a abboonni amantii biyya kana keessa jiru dubbiin kun nuunis garaa keenya waan nu rukuteef gaddi keessan gadda keenya waan ta'eef miidhamni keessan miidhama keenya waan ta'eef isinirraa fagaannee yoo jiraanne illee haala kanaan walitti dhufnee sagalee jajjabinaa isinitti dubbachuu barbaanna. Waaqayyo bakka isin jirtan hundumaatti hafuura jajjabinaa, hafuura nagaa, hafuura mo'ichaa lafa keenya irratti, saba keenya irratti, beektota keenya mana hidhaa keessa jiran irratti hadhangalaasutti jedhaa mataa keenya gadi qabannee daqiiqaa lamaan tokkoof Waaqayyoon kadhanna. Yaa Waaqayyo Gooftaa, biyya lafaa haaressita. Waaqayyo warra garaan isaanii cabetti dhiyoodha. Warra keessi yaadni isaanii cabee bullaa'es hin fayyisaa jedhamee dubbii kee keessatti dubbatameera. Yaa Waaqayyo sabni keenya goodaarra kan jiru, kaabarra kan jiru garaan isaanii cabee bullaa'eera. Beektonni hin boo'u, gurguddoonni hin boo'u, wallaalonni hin boo'u, haati hin boossi, ijoolleen hin boossi. Boo'icha lafa keenya irra jiru yaa Waaqayyo hin argita. Warra garaan isaanii cabee bullaa'e hin fayyisaa jedhamee dubbii kee keessatti caafameera. Warra garaan isaanii cabee bullaa'e akka ati fayyiftuuf si kadhannaa jaalala kee haa ta'u. Irreen fayyisuu kee biyya keenya irraa naanna'u. Warra gaddan, warra dadhaban hundumaa isaan jajjabeessi. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Galatoomaa. Luba Kamisoo baay'ee ulfaadhaa sagalee jajjabina guddaa uummata keenyaaf saba keenyaaf waan dabarsitanii eeyyee ammayyuu abdiin jira galatoomaa. Egaa sagantaa keenya hanga ammaatti obsaan kan hordofaa turtan hundumti keessan sagantaan kun mana maree amantii Oromoo idilee addunyaatiin kan qophaa'e gaddaa ajjeechaa obboleessa keenya Hacaaluutii fi warreen kaan isaan boodaaf isa dura ajjeefaman yaadachuudhaaf uummata keenyaaf sagalee jajjabinaa dabarsuuf nus immoo tokkummaa keenya waliin taanee agarsiisuudhaaf kan qophaa'edha. Manni maree amantiilee Oromoo idilee addunyaa
kaayyoo isaa keessaa inni shanaffaaf inni dhumaadha. Sustainable development yookaanis misooma walitti fufiinsa fiduudha. Eeyyee har'arra dhaabbatanii misooma yaaduun rakkisaadha. Akkuma irra deddeebi'amee jedhame uummanni keenya manni irratti gubateetu daaraa abiddaa keessa taa'ee uummata gaddaa jirudha. Ijoolleen abbaa manaa abbaa malee hafaa jirti. Barataan mana barumsaa keessaa baqatee daggala galaa jira. Abbaan ijoollee kanirraa du'e ijoollee isaatii guddisaa jira. Haati warraa gaddarra jirti. Yeroo salphinaati. Kana keessa taa'anii waa'ee misoomaa yaaduun tarii hin ulfaata ta'a. Garuu immoo barri duukanaa kun darbee isa diigame kana yeroo nuyi itti ijaaru hin dhufa. Isa kufe kana yeroo nuyi itti kaasnu hin dhufa. Abdiin Waaqayyo wajjiniin jira waan ta'eef. Kana immoo kan nuyi goonu tokkummaa keenyaan walii wajjiniin dhaabachuu keenyaan. Nuti dhaaboliin amantiidhaa yeroo hedduudha addaan faffacaanee kan turre maree almost ji'a 8 fixeeni akkasittiin akkaataa itti wal arginutti walii wajjiniin dhaabachuudhaaf murteessineera. Mana maree idilee addunyaa kana keessa miseensota amantii hedduutu jira. Gabaabsee isaa isinitti mee sagantaa keenya asumaan xumurra. Miseensonni Global Oromo Interface Network Council Global Oromo Interface Council kana tokkoffaa Bilal Oromo Dawa Center miseensa keenya. Charismatic International Fellowship Church kuni waldoota 8 of keessatti kan qabee jirudha. Canada, Washington, naannoo Washingtonii fi United States iddoo adda addaa keessatti. Sadaffaa Global Waaqeffannaa Council warra obbo Baqqaleefaa iddoo adda addaatti kan jirani miseensa amantii waaqeffannaati. Mana Kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa jalqabarratti kan nu geggeessan yeroo ta'u amma iddoo hedduutti dhaabalii amantii Ortodoksii afaan Oromootiin geggeessu isaanis dhaabbachaa jiru. Biyya keessattis akkuma beektanii manni amantii Kiristaanaa kun amantiiwwan gurguddaa qaba. Itti fufee Oromo Christ Evangelical Lutheran Church kan lubii guutaan keessa jiran as ollaa anaaf kan ta'ani isaan akka dhuunfaatti akka waldaa tokkotti kan keessatti miseensa ta'anidha. Oromo Evangelical Lutheran Church Washington DC Metropolis Area akkuma kan isaanis luba kennesaan gidduu keenya jiru akka dhuunfaatti kan miseensa keessatti ta'an naannoo Washington DC kan jiranidha. Oromo Evangelical Lutheran Mission Society and miseensa kan hin ta'e kun miseensota waldoota 28 kan qabu. Hedduminaan State United States hedduu keessa kan jiru waldooti 28 miseensa kan keessatti ta'anidha. Kunis mana maree kana keessatti miseensa. Oromo Lutheran Church of Baltimore isaanis Baltimoreitti kan argaman luba abbaa keenya isaanis keessa jiru. Isaan kan geggeessan yeroo ta'u isaanis miseensa keenyadha. Tawfiq Islamic Center naannoo Minnesota irraa Tawalid Islamic Center innis Minnesota irraa miseensa kan keessatti ta'anidha masjidonni kun lamaan. United Oromo Evangelical Church kan luba kamisoon geggeessan waggaa 25 fuuldura kan dhaabate addunyaa hundumaa irratti miseensa kan qabu. Mana amantiiti isaanis miseensa keenya. Washington DC Metropolitan Oromo 7-Day Adventist Church Dr. Ijiguun kan keessatti miseensa ta'anidha. Egaa isaan kun hundumtuu kan miseensa keessatti ta'anidha manni maree amantiilee Oromoo idilee addunyaa. Tarii as keessa kan jirtan dhaaboliin amantii keessan mana maree kana keessatti miseensa kan hin taane gaafadhaa keessatti taataniitu jedha. Kana booda Oromoon amantiidhaan addaan hin bahu, addaan hin qoodamu. Risoorsii manneetii amantii kana keessa jiru bu'aa uummata keenyaaf kaayyoo 5 kaawwanne kanaaf akka oolchinuuf deeggarsa keessan nu barbaachisa. Qabataniif gargaarsa nuuf godhaa. Hanga ammaatti nu wajjiniin taatanii yeroo keessan aarsaa gootanii
Awurooppaadhaa, Kaanaadaarraa, biyya kanatti immoo isteetii adda addaa, hojii adda addaarraa warri jirtan sagantaa kanarratti kan hirmaattan maqaa mana maree amantiilee Oromoo addunyaatiin hunduma keessan galateeffachuun barbaada. Ittaanee koree yeroo isaanii dheeraa fudhatanii as keessa jiru hedduun isaanii maree yeroo dheeraa booda sagantaa kana qopheessan ittaanee isaaniinis galateeffachuun barbaada. Akkuma kaayyoo keenya isa lammaffaa advocacy jenne State Departmentiitti xalayaa barreessineerra xalayaan keenya qopheeffamee jira. Kamisa yookaan jimaata jennee gaafanneerra boriif iftaan keessaa jechuudha. Dhaabilee amantii kana bakka bu'anii abbootiin amantii keenyaa State Departmentii keessatti deeskii Afrikaa kallattiidhaan immoo Itoophiyaa dhaqanii nuuf haasofsiisu. Kamisa yookaan jimaatadha kan nuni isaaniin gaafanne isaan immoo guyyaa isaaniif mijatutu nuu deebisu. Egaa dhaaboliin amantii keenyaa waliin ta'anii xalayaa harkaan qabatan State Departmentiitti yeroo kennani achii gaafa ba'an uummata Oromootiif uummata bal'aa Oromootiif biyya keessaaf biyya alaa jiraniif dhaamsa dabarsu. Kana keessatti miidiyaan keessuma naannoo Washington DC jirtan warri kaanis dhaamsa dhaabaleen geggeessonni amantii kana dabarsanii dabarsuu keessatti adaraa nu gargaara. Nu cina dhaabadhaa. Yeroo dheeraadhaaf dhaabaleen amantii hin komatamu. Dhimma Oromoo keessatti hin hirmaatamu jedhanii yeroo dhaabaleen amantii akkasittiin yeroo kam caalaa walii wajjiniin dhaabatanii ka'anitti immoo isin nu cina dhaabattanii nu gargaarutu isinirra jira. Ammas yaada qabdan nuuf kenna. Balballi keenya yeroo hundumaa bal'aadha. Jamaal sagantaa kana qindeessuutti waan nu gargaarteef baay'ee galatoomi jennaani miseensaa dhaaba kanaa hundumaa isin galateeffadha. Bakka jirtan hundumaatti Waaqayyoo isinii wajjiniin haa ta'u, Waaqayyoo isinaa eegu, isinaa eebbisu, fuula isaa gara keessanitti deebisu, ayyaana isaa isiniif baay'isu, nagaa isaas isiniif halaatu. Sagantaa keenya asuma irratti xumurraa baay'ee galatooma. Arjuma jalloota hiitee kan gombisu kaasii iddoo aarsaa kee jannaa qulqulleessu abaaree gossuudhaaf jedhee kan qaqqabu akka gooftaa Yesuus aboof aangoo qabu. Akka Fiiniyaasi kan gara saaru eeffa ejjitoota kan waleerra tolu harralleen fakkaannaa yemmuu wajjin nyaannu guyyaan tokko jira garuu kan gargar foonnu yoonis nun taasise. Sinaan jalaan wanta gaarii goone akka wareegamnu akka wareegamnu. Sabasaatiif naafa marummaa saganyaatu gurmuun yaabbatee isaa kan guddanneef kubuusu gootni galagalchuu loltuu diinotaa sadhu hiyyoomsu. Lafa kana raasuuf
irreessa jira jagna kayaasu aduun naabattee kan dhaggeeffatu galaana diimaa kan gargar kuutu waaqota ormaatiif kan hin jilbeenfanne cooma mana mootiitiin kan hin sosobamne loltuu jagna gaarii kutaatee garaasa beekaan akka Musee nus nu barbaachisa. Rakkina baate kan teessu gurguramu qomoo isheef kan boossu daaraan ishee bilisu malee bootu Asteer maaliif bara kan hankaatu nus nu barbaachisa jagni ija baasu dhaala booji'ame diin harka kan buusu bineensa bosonaa waamee kan abboomu jabaan akka Saamsoon har'a sadi boomu eenyuun daree goone adda Goliyaadiin kan rukutu waa'ee saba isaatiif naaf amarummaa isaa kan nyaatu gurmuun yaabbaate isa kan guddanneef dhukkumuusu gootni galagalchuu loltuu diinotaa isaa nu hiyyoomsu. Waan hundumaa si harka maamnuun kaaftu jagna qaba kakka korroo mana keerraa kan deebisu Amaaleekii kan jilbeenfachiisu kan akka Dibooraa kan aadaanu taatu dadhaabaa hirkiftee wallaala gorsitu akka Musee Faaroon warra jibban qabne tokkummaa kan qaban maanguddoota dhabne eenyuun daree goone adda Goliyaadiin kan rukutu waa'ee saba isaatiif naaf amarummaa isaa kan nyaatu gurmuun yaabbaate isa kan guddanneef dhukkumuusu gootni galagalchuu loltuu diinotaa isaa nu hiyyoomsu. Sine mudamu mata nyate kan sosobamu diinota Israa'eliin kan gusaatu arras baay'ee jira garuu mul'atu inni kaleessa qulqulloota kaanu beeni arareessa dhufe kan teessuma dhaabu saba gurguraate soobeetti firoome mootummaan Yihuudaa kanaan abaarame Waaqayyoon leenkaasa mootii qajeelummaa dhiiga qulqullootaaf lafti kun hin falma.